Isa kuno asi biyo amiga roti kuno general jagama kello echan isa akka beektan ittiin aansee miseensa Oromoo biyyi isaa ilma akaakayyuu sardaa booraati meettaa adaa kuno lamisee kabbadaan jedhan duratti baabiraadha akka beektan ittiin aansee kan isa wajjiniin dhufe immoo ilma moosisaa tuujjoo gurmeessaa wajjii waggaa 11 hidhamee du'ellee jedhanii qabamee innis miseensa OLF isaan akka beektan isatti aansee maanguddoo biyya kibla hagarii 11 keessaa dhufe har'a makiinaan nu hanqatee too kunumaan an dhageessine sagalman baay'isee wanna godhe har'a makiinaan nu hanqatee rakkannee taafanii gargaanii hana xaqlaa gizaatiin isaanii biyyi isaa dhaloon isaa guddatee isaa bara Biya wallaga wakale abufe Isaac Ango sanjedan Isaac Ango says barsise rasa itina semo Dr. Firisa Mogajeru Moga Firisa Jeru Dr. Moga Firisa Jeru Averasa Mugagi Dabaratjenus Onamana Tamari Kanunde Sibsaba Gonus Misensa Machavi Tulamatin Wajim Makarar Gambe Hama Doctorita Era in this Jimadwe Jimma Wakala Itin Ansemo Abba Jabal Tugurmo Tuzodon Obomo Konimbuta Obo wallatan sai iddatto Ibama nagoda hararge wakkale kan dhufe Shamsadin Abdu Ajjalad irrache kuno sakana wanna hararge wakkale Tashoma fi wanno amne kubarat kuno kaba mane ato tashoma gabramara mimmo warra adamati warra bokanjimati shoma gabramara itina ansemo ilmi kanyal ma bokonni wasanu bekto ga wajili na kufani misen samachati tulamati indama tille asille waniru shambal ilma bokonni najera hara Ababa naga shanjera nimo bulallela dhufani isaanis immoo warra kuno warra guddaa duulaa fa'i karaa tokko immoo warra boqonni wasanuutiin illee firummaa walirraa qabu biyyi hundumaa karaa hundumaa makaa qaba inni immoo kuno isa kanaan beeka isaan duuba gaa waan xinnoo ishiin isinii ibsa sa'aatiin nutti dheera waan xinnoo tokkoon isinii ibsa iseen dheerasu majammara yaadatee burruusaa Oromoo keessaa Oromoo cobii keessaa yaadatee burruusaa raas goobana maqaa isaatiin naan dhaabaa jedhee tan kan dhadhatu hin jedhu anayyuu na qabanii na hidhaniiti manni tamaarii kunis maqaa malee hafee lafti kunan kooti mana tamaarii kanaafi karaa jalduu kanaafi kanaafan hidhame hin beektu sinin numtu maabara machaaf tuulamaan dhaabee majammaraan himaatii an jammarre jeneraal jaagama halaafii gooneeti waraqanni kun waan seexaa duubeetti xaafameetu mana kiyyaa argame amma jeneraal jaagamaan halaafii ta'anii karaa kan akka hojjeessisan oolon kam irraa magin dabaratitti
على في تياك وجدوا أنا أبالي كيستي تيتن دجاما منقستوفا دجاما زوريت الأنفا دجاما كدانا مارنفا دجاما شنقص الله سيفا بالي قولي سدام أروموت جنين تولي يتا Oda nabi anjeda ninna abate. Kono mata ni kenyan dumtu kan itino jennun dumtu isa. Nuara sadi. Wanto jennun dumtu kana. Warakani kudumbo seeta dube tansafi. Abanna hojede. Nuti gazaba kenya baafne kara makina hojjisiifna jede. Tokkos mojira yoti danu jira. Inni seenyu. Hayla maram gobana takkana jede dani masina debisan. Kasa kanal mariya goban hayla maram gobana asi tamare bayet karajal du hojjete hada singae ilma hayla maram gobana faida tokkicha yu qabdan himbaddu ho faida abachu batta ho albeeku batta yo algomatta ho tokko taatan male adara ke sananan isin kana dubbin ko baay'eedha dandeen dhumtan namni dubbatu baay'atu jira taraan namaa dhiisa hadaraan isinin jedha ulfaadha waan na dhaggeeffataniif baay'ee akka dhaggeeffattan ifa manaa godha Hayilamaariyaam Gammadaa han maabara kana asiin gahe Hayilamaariyaam Gammadaa kan jedhan waannaa tsaafii ta'ee maccaaf tuulama walitti moggaasee hankanoon dumaatiin gahe Hayilamaariyaam Gammadaa hindu'ee obboleetti keenya nu keessaa isaanis tsalootiin goonee fi tsalootii goonaa fi booda macarrashaa irratti ilma ila adaan kunoo ilma Hayilamaariyaam Gammadaati inni hindu'ee hidhamnee wajjin hindotu eenyu du'e Egaa tokko mee sagalee walii galfadhaa obbo Damisseen amma gaa haasaa calqabu. Yaa maccagaa baatiriinis nu diddee akkasumatti waan gabaabduu walitti dhaammannaa. Egaa warri meektaas dhuftanii machaaf tuulama ta'ee jechuudha gaa. Ammaa calqabnee machaaf tuulama jennee dubbannaa. Asitti walgahii irraa kana kabajjanii maanguddoo wallaassoo Oromooti hidhamtee itti duute kana nullee immoo ijoollee isaanii asitti akkaataa kanaan waan nu simattaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin ulfina guddaa galata guddaan isinii dhiyeessa. Egaa akka abbaan keenya koloneel Alamuun jedhanitti waldayiin machaaf tuulamaa kuni aadaa Oromootii fi seenaa Oromooti irraa ka'uusaa yoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana waajjira keenyatti yookiin biiroo keenyatti yoo fannifannu yoo ulfeeffannu hundi keessanillee yaa jiraachuu baattan malee namni baay'een dhageessaniirtu. Alaabaan as jiru kuni amma sirran deebi'aa warri kanaan duran dhagayini
inni baalli jidduu jiru suni mukni jidduu jiru suni odaa nabeeti. Odaa nabee immoo abbootiin Oromoo haadholiin Oromoo odoo biyya isaanii hin dhabin, odoo lafa abbaa isaanii hin dhabin, odoo seenaa isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii hin dhabin, odaa nabee kana jalatti walitti qabamanii seera tumachaa turanii. Kanaafi odoo manootiin akkasiin ijaaramin sabni Oromoo galma beeka. Galmi kun immoo kan qaalluusaa, kan uumaa isaatiif duudhaa isaatirraa dhufe odoo galman ijaarratin abbootiin Oromoo gaaddisa odaa nabee kana jala taa'anii seera tumatanii seera tumame saniin saba Oromoo kana bulchaa turanii jechuudha. Egaa odaa nabee galma Oromoo ture jechuudha. Gaaddisa Oromoo ture jechuudha. Inni immoo boorri kuni, boorri qara qabu kuni qara biiftuuti jechuudha. Ifa biiftuutu agarsiisaa jechuudha. Ifni kun immoo Oromoon ifa keessa ture. Oromoon seenaa guddaa qabaachaa ture. Oromoon ulfina guddaa qabaachaa ture. Akka jaarsi keenya amma asitti jedhanitti bulchaan Minilik qawwee faranjii irraa kadhatee yoo isu jechuudha. Inni boora qara qabu kun, qara baay'ee qabu kun, inni baala fakkaatu kun jidduu dheeraan immoo diinagdee lafti Oromoo qabdu saawwasaa, hoolaasaa, re'eesaa, garbuusaa, qamadiisaa, misirasaa, baaqelasaa, albuudasaa, warqeef bunasaa kan baddaarra jiru, kan lafarra jiruu fi kan lafa jala jiru hunda kan agarsiisu jechuudha. Inni diimaan olaanu kan jalqabaa abbootiin keenya garbummaa jalan seennu jedhanii isaan amma koloneel Alamuun maqaa dha'ani. Akaakayyoon isaanii warra fincilanii lolanii Minilikiin garboofnu, ergamtuun goobanni nun garboonfatu, ergamtuun diinaa jedhanii warra dhiiga isaanii gannaqan isaan agarsiisaa jechuudha. Inni diimaan kun, inni dhumaa diimaan kun immoo ijoollee keessan kanarraa kan walga'ii kana isinii fide, kan uumaaf duudhaa keessan kana isinii fide dhiiga ofii gannaqaa jiru namoota akka Baaroo Tumsaa, kan akka Magarsaa Barii, kan akka Gadaa, kan akka Elemoo Qilxuu, kan akka Muhee Abdoo, kan akka Gazzaa'aan Kaasaahun, kan akka Atoomsaa, kan akka Iggazuu Bantii, warreen bosona keessatti dhiiga ofii gannaqan, warri kaan warri maqaan dhaamin warra kana agarsiisaa jechuudha. Dhiiga diimaan isa dhumaa alaabaa kanarra jirti. Ishiin bakkalchi kun immoo sabni Oromoo yoo ganama kaatanii qotiyoo keessan gadi yaafattan barraaqa bakkalcha guddaa waaqarratti argituu jechuudha. Yookaan samiirratti bakkalchi suni bari'uu isaa ifa isaa kan agarsiisuu jechuudha. Gabaabatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo kana agarsiisa. Nu ga'ee waggaa 100 booda seenaa saba Oromoo keessatti walitti qabamnee gibira kaffaluu fi miti
ijoollee keenya baafnee diinaa kenninee loltuu diinaa godhuufi miti. Kootaa jarri duratti abbootiin keenya jedhan san midhaan qotannee galfannerraa walitti buufnee bulchaadhaa kennuufi miti. Har'a waggaa 100 booda kan walitti dhufneefi waggaa 100 booda lafa abbaa Oromoo kan bade, seenaa Oromoo kan bade, eenyummaa Oromoo kan bade, aadaasaa kan bade, uumaaf duudhaasaa kan bade akkamitti yaadeeffannu jennee walitti dhufne har'a. Kan walitti nu qabe diinaa miti, gabbaraafi miti. Kan walitti qabamne har'a akka bara darbee, akka bara waggaa 100 turjumaanaan hin haasofnu, afaan keenyaan wal fuuldura dhaabbanne ergaa walitti dabarfannaa jechuudha. Kun egaa yaa saba Oromoo dhiiga ijoollee keessaniitiin abbootiin keenya isaan duraa itti hidhamanii, itti du'anii, nummoo itti dabarree wallaansoo isaanii kana dhaallee itti fufnee asiin geenye. Walumatti qabamnee dubbachuu kana baga gammannee yaa Machaaf Tuulama jenna. Dubbii isiniifan gabaabsaa. Jaarsi keenya kan duratti eebba kennan jaarsoliin keenya hundi isaanii sabni Oromoo kun har'a akka waan biyya isaa argateetti, akka waan bilisoomeetti, akka waan bulchaa mataa ofii qabaatutti dhiyeessanii turani. Kuni dhugaa miti. Sabni Oromoo har'a biyya isaa deeffachuudha, uumaa isaa deeffachuudha, eenyummaa isaa deeffachuudha, seenaa isaa deeffachuudha wallaansoo godhaa jira, du'aa jira, ajjeesaa jira malee biyya isaa dhuunfatee Oromiyaa harka isaa hin galfanne. Kana beekutu isinirra jira. Kanaaf jaarsoliin Machaaf Tuulamaa har'a gorsaan beekumsa keessaniin ijoollee keessan kan kanaan dura loltuu diinaatti ramaddanii akka kootaa akka midhaanii safartanii diinaa lolchiiftan san har'a biyya abbaa Oromoo deeffachuudha, uumaaf duudhaa Oromoo deebisuudha, abbaa biyya keessanii, abbaa mirga keessanii ta'uudha. Ijoolleen keessan qawwee Oromoo yaa baattu, qawwee Oromoo yaa qabattu. Kana isinii dabarsuu barbaanna har'a. Ijoolleen Machaaf Tuulamaa, ijoolleen Oromiyaa kan kutaa 11 har'a Eertiraa dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru. Tigraay dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru. Qawwee buna keenyan bitame, qawwee warqee keenyan bitame, qawwee saawwa keenyan bitame, qawwee isin qottanii gabbartanii bulchaa kennitaniin kan bitame. Ilmaan Oromoo ofii ishiitii qawwee ofii bitattee, qawwee ofii baattee, meeshaa diinaa taate, massaaraa diinaa taate har'a biyya ormaatitti hin dhumtu. Yoo du'a barbaachise, yoo diinni Oromoon abbaa Oromiyaa ta'uun irra hin jiru, abbaa biyya isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa seenaa isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa uumaaf duudhaa isaa ta'uun irra hin jiru. Har'a silmi Oromoo garboomee gola rafee faandoo harree keessa rafee gabbartuu ta'ee saawwa isaa odoon elmatin ormi elmee fi ormi dhugee inni zayita bitatee dhadhaa diinatti gurguree jiraachutu irra jira. Warri jedhan yoo jiraatani qawween warqee Oromootiin bitame, kan buna Oromootiin bitame, ijoolleen Oromoo kana baattee Oromiyaa kan ofii godhattee jechuudha.
akka irboo minilik ijoollee keessa walitti fuutanii diinaa kennitanii qawwee bittanii fi akka diinaa gootu akka diinaa duutu gochuun isinirra hin jiru jennaarra. Ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Tuulamaa, ijoolleen Meettaa lola bulchaa Amaaraa keessatti Minilik irraa jalqabee goobanallee yoo fudhanne Oromoo yaa gurguratu malee, biyya Oromoo yaa gurguru malee, saba Oromoo yaa garboomsu malee, jagna guddaa ta'uusaa, wattaaddara cimaa ta'uusaa ilmaan Oromoo beekutu irra jira. Ijoolleen Maccaarra loltuu Haayile Sillaasee keessatti, loltuu Dargii keessatti, Xoorsaraayeta isaanii keessatti jechuudha. Kan beekamte. Diinnuu hin beeka kana. Garuu ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Jalduu, ijoolleen Meettaa har'a loltuu diinaa keessatti qaxaramanii warra biraatii du'uu odoo hin ta'in mirga Oromooti, Oromiyaadha, lafa abbaa Oromooti. Jagnummaa isaanii kana nutti haa agarsiisanii har'a jennaar. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo dhaamsa lamaan tokko isinii qaba. Kanuman isinii fidee dhufu. Kana dura waa tokkon isinitti hima. Har'a biyya kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti dhiigni ijoollee Oromoo gannammaa jira. Dhiigni abbootii Oromoo gannammaa jira. Arsii keessatti nama du'e ajjeesanii qalanii reeffa fannisaa jiru. Karri isaa saawwu isaa saabamaa jira. Asuma ollaa keessanitti Meettaa yoo dhaqxan naannoo Hincinniitti horiin namaa saamamee qalamaa jiraar. Dheengadduma kana Wallaggatti galaa loltuu adda bilisummaa Oromooti Finfinnee gadi ergine karaatti itti marsanii ijoollee nagaan galaa feetee deemtu karaatti nu harkaa fixani, nu harkaa ajjeesani, galaa waraana keenyallee hin saamani. Har'a Tigraay nagaa qaba, Gondar nagaa qaba, Goojjam nagaa qaba. Biyyi Sameen Shawaa jedhamu kun nagaa qaba. Biyyi kanaa olii nagaa qaba. Biyyi nagaa hin qabne hoo jiraate biyya Oromooti, biyya Walaayitaati, biyya Kambaataati, biyya Sidaamaati. Biyyi kun nagaa hin qabu. Sidaamaa yoo jennu isa dur beeknu miti. Warri gurrooleen sanyii keenya kan Sidaamoo jiran Sidaamaa warra jedhamee waamaman isinii hima. Amaara miti. Kuni biyya sanitti maaliif nageenyi dhaabbate? Biyya Oromootti maaliif qawween dhukaa yoo jenne? Diinni saba Oromoo diinagdee isaati. Warri warqee keenya saamuu barani, warri buna keenya saamuu barani, warri garbuu keenya hin qanani'ani, warri qamadii keenya hin qanani'ani, warri saawwa keenya ilmanii dhadhaa keenya nyaatani. Har'allee nagaan sabni Oromoo kuni biyya itti dhalate, biyya abbaa isaati, biyya akaakayyoo abaabayyoo isaati, rabbitu kenneefi malkaa isaati, tulluu isaati. Sabni kun biyya isaa nagaan jiraachuudha. Mirga qabaanuun hin jedhan har'allee. Qawwee baatanii biyya keessa deemanii nutti dhukaasu. Amma yoo dhufnu kanallee caakkaan Maccaa, caakkaan Jalduu, ijoollee Jalduutii miti kan qawwee baatee keessa deemu. Ijoollee keessanii miti. Warra biraatu qawwee baatee keessa deema. Sabni Oromoo wanti tokko ifatti beekamuun kan irra jiru. Nuyi saba biraa bituun barbaannu, bulchuun barbaannu, lafa namaan barbaannu, diinagdeen barbaannu, kan keenya hin barbaannaa jennaar.
booji'amanii warri elmamaa turan sabni Oromoo saawwa ofii haa elmatu, qamadii ofii haa nyaatu, garbuu ofii haa nyaatu, farsoo haa godhatu, buna ofii ittiin mana barnootaa haa ijaarratu, karaattiin haa baafatu. Ijoolleen keessan yoo dhufnu abbootii keessan galanne haa ga'u malee karaa irratti ammallee ijoolleen xixiqqoon saawwa eegdi. Kan warra biraa garuu diinagdee keenyaan saamamee warqee keenyaan buna keenyaan manni barnootaa ijaarramee fi ijoolleen ormaa mana barnootaa oolti. Ijoolleen keenya eegee saawwaa qabattee olii gadi deemti. Kanaaf ijoollee keenya barsiifannaa abbaa biyya keenyaa taanaa abbaa diinagdee keenyaati. Warri Tigraayii dhufanis Gondar keessas yoo darban, Gojjam keessa yoo darban, Mansi keessa yoo darban, Maraabeetee keessa yoo darban, saba biyya sanii nama tokko qawwee eegsif hidhachiisaa dhufan. Yoo biyya Oromoo seenan qawwee eegsisuutti kaane. Kuni maaliif ta'e? Minilik akka qawween Oromoo harkan seenne barbaadaa ture. Haayile Sillaaseen kanuma itti fufe. Dargiinis abiyyoota baqaasaa yoo ta'e malee, liqamanbaroota isaa yoo ta'e malee, ilmaan Oromoo qawween hidhachiifa. Egaa seenaan kun akkatti inni dhufu laala. Oromoo harka qawween seennaan Oromoon abbaa biyya isaa ta'a. Nu waraanaa kan jedhu sodaa qabu. Ammas warri dhufanii nu ibsisan kun seenaa kanaa wajjin deemuu jechuudha. Akkasitti isaan laallaa jechuudha. Nuyi sabni Oromoo yoo garbummaan barbaada jedhe malee, yoo saba ilma Oromoo bilisummaa barbaadu tokko irratti yoo inni qawwee dhukaase malee, lafti Oromoo kan Oromoo ta'uun irra hin jiru yoo jedhe malee, namni Oromoo tokko hamma bilisummaa isaa barbaadutti, hamma mirga isaa barbaadutti, hamma seenaa isaa barbaadutti qawwee hiikachuun irra hin jiru jenna nuyi. Dhanyaan akkas isin godhee, isin nyaatee, isin garboomsee, maaloo isin godhee, isin qorqee nuun jedhu. Galgala immoo naftanyaa walitti qabanii qawwee hidhachiisaa jiru. Salaamina marragaagaat yookaan warra nagaaf tasgabii eegu jedhanii warra mirga Oromoon barbaanne, Oromoon akka bilisoomuun warra hin barbaanne hidhachiisanii saba Oromootti irratti qawwee dhukaasisaa jiru har'a. Kanallee adda bilisummaa Oromoo warra nagaaf tasgabii eegu yookiin salaamina marragaagaat warra jedhamu kana akka isaan qawwee Oromoo nama Oromootti hin dhukaafne, akka isaan nama Oromoon hiine ammallee waamicha goonaaf. Kanaaf warri kun immoo warri hidhatanii bilisummaa ofiitii lolaa, abbootii isaanii kajabaa, haadholii isaanii kajabaa, obboleewwan isaanii kajabaa, milaacii tokkollee, limmoo tokkollee abbootii isaaniitti irraan fuudhani, haadholii isaaniitti irraan fuudhani. Biyya keenya yoo dhufan diinagdee nurraa saamu, qawwee nurraa saamu, qawwee nutti dhukaasu, warri kunillee har'aa qabanii akka seeraan bulan waamicha goonaaf. Kadhaqeef lafuma Oromoo kana deebisuudhaaf lafti Oromoo kun waraqaa irratti deebi'eera, awaaja irratti deebi'eera, labsii irratti hojiirra oolchuudha. Gufuu guddaatu deemaa jira. Walaayitaan Oromoon lafa keetirraa lafa Oromootirraa si ari'a jedhu, Tigreedhaan si ari'a jedhu, Amaaraan si ari'a jedhu, Guraageen si ari'a jedhu. Kanaaf nama biyya kanaa hunda walitti qabanii adda tokko dhaabanii akka Oromoon abbaa biyya isaan taane, akka labsiin kun hojiirra hin oolle har'a Oromoo irratti diinummaa guddaa oofaa jiru. Kana eeggadhaati labsii kana hojiirra oolfachuudha. Ijoolleen keessan dargaggoon kan dur Minilikii du'aa turte, kan Haayile Sillaasee du'aa turte, kan Dargii du'aa turte har'a Oromoo fi Oromiyaadhaa yaaduutu
jenna dhaamsi adda bilisummaa Oromoo. Dhaamsi adda bilisummaa Oromoo tokko kana. Lammanni maali? Lafti Oromiyaa kan qawwee Minilikiin lafa Amaaraa jala seentee achi jalatti maqaan ishiillee namni isaallee odoo hin beekamin waggaa 100 ol turte har'a seeraan diigamtee kan Oromooti jedhamtee seera irratti deebiteerti. Baga gammaddanii isiniin jedhe. Ergaan isinii fide kanuma addi bilisummaa Oromoo hojii isaa fixateera. Hojiin isaa kun maali? Irran deebi'a. Bakka hundatti dubbatama. Tokkoffaa lafa abbaa Oromoo deebisuudhaaf. Kan inni du'aa daggalatti carraaqaa beelaa kan inni ture kanaaf. Abbootiin keessan warreen akka Koloneel Alamuu, kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu, kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa, jaarsoliin keenya kan durii kanaaf du'anii kanaaf hidhamani. Dhiigni Maammoo Mazammil kanaaf ganname, kanaaf fannifame. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lafa Oromoo deebisuudha bosona dhaqee seeraan isinii deebiseera. Tokko kana. Lammaffaan seenaa keessan deebisuudhaaf. Sadaffaan aadaa keessan deebisuudhaaf. Afraffaan eenyummaa keessan. Jaarsi keenya tokko duratti yoo waajjira kanatti alaabaa fannifannu maqaallee nu geeddaranii. Tolasaan jibbamee, Badhaasaan jibbamee, Malkaan jibbamee, Ilaalli jibbamee, Kallachi jibbamee, Caaltuun jibbamtee, Meeti jibbamtee, Dureetti jibbamtee, Sandaafeen jibbamtee, Almaazii fi Sannaayitti taate. Akkasitti geeddarame. Akkasitti geeddarame. Eenyummaan Oromoo hin bade. Eenyummaan jennu suni kanagaa. Eenyummaan jennu suni kana. Har'aa ta'ee ijoolleen keessan Baqqalaa jechuu dhiiftanii, Asheetuu jechuu dhiiftanii, waan isinii galu tokkoon Malkaa, Ilaala, Sobbooqaa, Caaltuu, Dureetti, Guddataa, Diinagdee jettanii ijoollee keessanii akka maqaa baaftan barbaanna. Yaada tokkoon, karaa tokkoon, fedha tokkoon akka kaatan isin gaafanna. Waa'ee filannooti gaa yoo danda'ame yoo diinni waraana banuu baate filannoon kun ishii mirchaa jettan kana arba sanii miti, arba Mangistuu Hayilamaariyaam sanii miti. Kan jaldu bitu, kan jaldu bulchu ilma jalduuti jenna nuyi. Nama isin filattan jenna nuyi. Mootummaa Oromoo isin bituudhaafii miti, isin bulchuudhaafii miti. Isin abbaa biyyaa gochuu, abbaa mirgaa gochuu, abbaa seenaa gochuudhaaf. Kanaas nama jaalattan ofiif filattuu jechuudha. Filannoon dhiyoo kanatti hin deema. Filannoon kun yoo deemu nama afaan Oromoo dubbatu odoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa calqabee ergamtuu diinaa warri ta'an guutaniiru. Egaa kana nama Oromoo ta'e tokkoo fi nama afaan Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kiflaagar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun. Kanaafi egaa namni dheeraan dubbii dheeressaa asumattan isinii gabaabsaa yaa saba Oromoo waggaa 100 rafteertaa sigaa garagaligaa kai Oromiyaa
abbaa Oromoo ta'e isin jenna. Oromiyaan wallaansoo Oromootiin hin dhugoomti, hojiirra oolti. Oromoon saba adda addaa wajjin walqixxummaa fi bilisummaadhaan obboleemmuudhaan wajjin jiraata. Injifannoon yookiin mooyin kan saba Oromooti. Fayyaa ta'a.